YouTube channel akkamitti banannaa waan jiru sin agarsiisa. Fedhii namoota hedduuti gaafii namoota hedduuti akkasuma gartee warri banattaniitiin jirtan immoo ulaagaalee kanneen guutee jira akka jedhu keessatti laallachuudhaafis yoo hin guutatin amman tana haaratti irra deebitanii itti guutachuudhaaf illee isin gargaara jedheeti yaada. An Abduu HD turraay channel kana subscribe godhaati itti makamaa channel kun haaraa channel waa'ee barumsaati channel duraanii suni kan abbaa gadaa bareentoo jedhu ka barumsaa sunni gubatee waan ta'eef amma isa kana hordofaa isin jechuu barbaadeeti gaafii namoota hedduu komantii jalatti argaatiin jira wal dura duubaan isiniif deebisaa naaf obsa isin jechuu barbaada. Tola ye channel YouTube banachuudhaaf jalqaba waan nu barbaachisu email account idaaran tana email banuu isin agarsiisu ka hedduun keessan email ni qabdanillee banuus ni beekan jedhee yaada yeroo garagarattan illee isin barsiisee namoonni biraallee isin barsaa turan jedheeti yaada. Yoo ammoo lakki hin beeynu kayyatan taate viidiyoo biraa keessatti fuula duraaf isiniif banee isin agarsiisa. Email account eega banne booda channel create godhu maqaa username san itti moggaasuudha. San booda amma wanni har'a irratti xiyyeeffatu channel haarayni amma haaraya bananne kunni akka namoota bira gahuu fi ulaagaaleen nuti itti guuttachuu qabnu. Asirratti wanni isiniif dhaamu channel tokko fakkeenyaaf banamee emailuma kee gara YouTube sanii wal qabsiifteetu maqaa channel name kan jedhamu san maqaa amma fakkeenyaaf Abduu HD2 jedhanii kun amma maqaa channel jechuudha. Maqaa dirijitii kanaa jechuudha. Maqaa ittiin beekamtu san itti moggaafattee dalagaa kee itti fufuu dandeessaa jechuudha. Garuu ammoo akka namoota bira gahuu fi akka gartee warra YouTube si gargaaruu fi akka viidiyoon kee sun namoota gartee ati barbaadde san bira si dhaqqabu akka namni hedduun si daawwatu akka daftee guddattu warra bira ulaagaa guutu ati ulaagaa guuttee uummata kee biratti illee mul'atuudhaa fi wantoota si barbaachisu kanneen si agarsiisuu fi jechuudha. Hin beekun jedhiin suutaan laalaa viidiyoo irra deddeebitee laalaa ni hubatta jedheeti yaada. Dura tokkoffaati gara YouTube channel dhufu iyyuu asumaan waan isin dhaamu hubannoo sammuu keetii siif dabalaa deemaa jechuudha. Anillee yeroo gara YouTube as dhufu akkana miti. Namoota na dura jiran gaafachaa iyyaafataa haala akkasiisaniin suutaan tirataatiin as gahe jechuudha. Mee eenyu naa godhan jin ni dandeessaa ni hubattaa suutaan siif gala. Amman tana waan guddaa si fakkaachuu danda'a malee jechuudha. YouTube channel kee create eega godhattee booda settingiilee kanneen ammoo akkami keessa seentee akka hojjetteeffattuun wal duraa duubaan isin agarsiisa. Bilbila irraa jechuudha. Anamma bal'ifatuudhaaf kompiitara irraa isin agarsiisa. Garuu bilbila irraa bakka inni xiqqashootti garaagarummaa qabutti bilbila irraa illee of cinatti isin agarsiisa. Bakka ani kompiitara irraa godhu kanaati ammoo bilbila irraa illee godhachuu ni dandeessa waan ta'eef haga dhumaatti na waliin tura. Google Chrome irra ni seenaa YouTube irratti tuwina. Asumaanu ammoo yoo fakkeenyaaf amma as keessa seentee email sun YouTube sun Google Chrome kana keessatti save siin ta'in bakka profiile kanarratti tuwixee jala kanarra switch account etu jira isii kanarratti tuwixeeti email hundinuu kun akkana jira ka barbaadde irratti tuwixee account sanirra duuba amma email irratti hojjetu deemnu kaminni ka footoo kiyya qabu ka gartee gara mirgaatiin bakka profiile kiyyaa san jiru san isa kana jechuudha. Ati achirra tuwixee email ati barbaaddu ka YouTube ittiin badhisan ta'u adda mirkaneeffattee san booda maal gootu amma bakka profiilaa kanarratti tuwixeetiin amma maal godhu deemna sirreessuutti tarkaanfatuuf deemna jechuudha. Bilbila irraa kompiitara irraa ta'e siif bal'ata kana caalaa achirratti tuqaa jala kanarra gasiqee setting iteetu jira jechuudha. Katabbiin isaa xiqqaa waan ta'eef akkanatti bad adresiniif baasaa jira. Channel status in the future ta'e profiile jidduu jirutti aantee jiru san irratti tuwina gara YouTube studiotitti si geessaa jira jechuudha. Isa kana irraa hidha. Kiloos godhe jala kanarratti irraa hidha jechuudha. Ammas katabbii xiqqaadhaan gara harka bitaatiin gamanaan ka jiru kunni katabbiin qabu footoo qofa mul'ata. Amma yeroo hunduutti fayyadamu waan ta'eef hin beekaka. Jalarraa lammaffaa irra ka jirtu ta mallattoo shaamaa fakkaatu san isiidha. Customization jedhamti isiin kompiitara irraa ta'e gurguddatee mul'ata. Amma mee isii irratti tuqa. Kana booda ammoo kompiitaraa fi bilbila irraa tokkuma waan ta'eef kompiitara irraa isin agarsiisa. Bilbilaan haala kanaan deemtan. Todaayee ka kompiitara irraa amma Google Chrome hiyyara seenaa asirratti yoo duraan fayyadamtee hin jiraanne anama YouTube fayyadamee jira yookiin ammoo asirra akka tabde yoo kompiitara ta'ellee moobaayila ta'ellee jechuudha. www.youtube.com www.youtube.com jettee seentaa. Anama ammoo duraan qaba waan ta'eef mee asuma tuqeetiin seenaa. Idduma profiile gara harka mirgaatiin jiru kanarratti tuwina YouTube Studio ta'etu jira. YouTube Studio irratti tuwina garanaan gara harka bitaatiin jechuudha. Ol harkifnee irraa xiqqashoo customization ta'etu jira. Bilbila irratti reefu katabbiin kun hin mul'atu ture jechuudha. Customization irratti ni tuwina. Asirraa hundinuu takkuma jenne jirra ka kompiitara irraas bilbila irraallee takkuma waan ta'eef inni kun amma fakkeenyaaf channel banner jedhama. Banner imeejiidha. Kan duubarraa jechuudha. Amma yoo irra jijjiiruu barbaade change ka jedhu kanarratti tuqeetiin kunoo gara gaalaarii kiyyaatti na fidee gaalaarii kiyya keessaa kan barbaadu fudhee irratti godhadhaa jechuudha. Kan lammaffaa kan itti aanu xiqqashoo akkana ol harkifnee picture profile anamma kiyya irra kaa'adhe profile kiyya yoo ammoo ati boo barbaadde loogoo irra kaachuu dandeessaa ofeete footoo irra kaa'uu dandeessaa iddoo change jedhu kanarratti tuqeetiin
Profile kee kunoo gara sissi ergaa irra jijjiiratuu dandeessaa jechuudha. Asitti username itti godhatta. Ka jalaa immoo murteessaan descriptionidha. Descriptionii waan chaanaala keessanii wal fakkaatu. Fakkeenyaaf yoo waa'ee nyaataa irratti dalagaa jiraatte waa'ee nyaataatiin waan wal qabatu descriptionii afaan Ingilishii fi afaan Oromootiin katabattanii as jala yoo keessan fakkeenyaaf akka YouTube gartee fakkeenyaaf waa'ee information waa'ee YouTube keessanii sana irratti hubannoodhaan akka hawaasa biraan isiniif gahuudhaafis isin gargaara. Akka laaftumatti hubatuuf isin gargaara waan ta'eef itti katabattan. Asirratti ammoo descriptionii kana afaan Ingiliishiin hin beeku akkami katabadha waan jiruuf ofirra rakkisin. GPT chat irra seentee fakkeenyaaf ani Abduu HDtuun jedhama. Chaanaala kanarratti akkaataa fakkeenyaaf jedha beeke akkaataa gartee nyaata itti godhamuu fi mi'eessituulee nyaataa garaagaraatiin isin barsiisa. Subscribe godhaatiin hordofaa, like share godhuu isin dagatina jette fakkeenyaaf afaan Oromootiin isa kana Ingiliishiin naaf deebisa jettee chat GPT yoo gaafatte Ingiliishitti deebisanii siif kennanii siif katabanii koppii godhattee fidde asirra katabatta. Jalarratti ammoo gartee afaan Oromootiinis ni katabatta. Descriptionii baay'ee tokko murteessaadha jechuudha. Kabiraa jalarratti add languageidha. Isa kana yoo barbaadden godhatta. Fakkeenyaaf YouTube keessan irratti akka international ta'ee afaan biraatiin illee translate jalatti si godhuu barbaadde add language kana tuqxee kunoo fuula dura languageetu jira. Translate language filatta jechuudha. Kamirratti fakkeenyaaf Ingilish irratti filatta Ingilishiin akka translate siif ta'u jechuudha. Amma ittiin fayyadamne beekaan dhiisatee yoo barbaadde ni godhatta jechuudha. Kabiraa linkiidha. Linkiilee barbaaddu. Fakkeenyaaf amma asirratti linkii ka jedhu kana add linkii ka jedhu kanatti yeroo tuqxe asitti hanga xiqqoo takka waa katabda. Fakkeenyaaf amma Facebook kiyya follow jette katabde haa jennu. Asitti ammoo linkii Facebook sanii fiddeeti asitti paste godhatta bakka copy goote jechuudha. Facebook ni kee dhufee jechuun linkiin isaa ammallee dabaltee linkii kee gruppii telegiraamaa tiktokii waan barbaadde jechuudha. Walumaa gala linkii barbaadde kamiyyuu haala saniin as keessa galfattaan amma ittiin galchine garuu YouTube guddaa irratti galcheetiin jira jechuudha. Kajalaa kan ammoo contact info jedhu kuni emaila biizinasaa jedhama. Fakkeenyaaf akka namni karaa emaila saniin si qunnamu emaila barbaadde itti galfattaa jechuudha. Yoo feetetti galfatta yoo feete dhiisuu illee dandeessa. Emaila ittiin namni si qunnamu kan public irratti mul'atu jechuudha. Kajalaa watermark jedhama. Inni kuni logoodha. Logo bakka kana irratti logotu gara logo kee haa ta'u akkasuma suuraa bifa gartee subscribe naa godha wantoota garagaraa like godha akka jiru haa ta'u barbaade tolfatte iddoo upload jedhu kana yoo irra jiraate change jedha. Amma kiyya fakkeenyaaf bakka reefuu jiruun change jedha. Upload jedha kee yoo irra jiran nama irra jiru waan ta'eef upload ka jiru irratti gattuqee amma yoo as keessa duraan qopheeffadhee jiraadhe logo kiyyas haa ta'u waanuma barbaade logoodha. Ammoo yeroo hedduu asitti kan galfamu bakka kana irra galfatta ufumaan chaanaala keetirra mul'ata. Logoon chaanaala irratti otomaatika galfattee yeroo viidiyoo maxxansitu ufumaan achirra siif ta'a jechuudha. Kan itti aanu jala kanarra seetingiitu jira gara harka bitaatiin jechuudha. Murteessituudha tunis seetingii kanarratti tuqnee lammaffaarra ka jirtu chaanaal ka jiru kanarratti tuqneeti jalqabarra ka jiru biyya jechuudha. Biyya san filatta. Lammaffaa irra jiru keywordidha. Waan chaanaala keetiin wal qabatuu fi wantoota gartee namoonni sarchi godhan yeroo hedduu akka namoota sanitti siif mul'atuuf si gargaara. As keessatti hedduu galchuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf amma 500 irraa 100 wahii qofa jechuudha kan galcha. Amma haganu anamma caluma jedheetumaan keessa akka katabee beekika. Garuu ati waan chaanaala keetiin wal qabatu waan fakkeenyaaf amma yoo chaanaalli kee amma waa'ee nyaataa taate ruuza jettee galchuu dandeessa, biddeena jettee galchuu dandeessa yookiin ammoo hanjii waan barbaade haa ta'u ati afaan Ingiliishiin haa ta'u afaan Oromoo barbaadeen iyyuu haala saniin galchuu dandeessa jechuudha. Isuma kana fuula duraa advance settingtu jira. Advance setting irratti tuuneetiin audience kan kee dirqama jechuudha. Waajiba baana sanii dirqama jechuudha. Yoo gubbaa kanarra jiraate chaanaalli kee daa'imman qofaatii jechuudha. Dirqama sadarkaa tokkoffaa irratti kan ta'an akka chaanaala kee banatteen filachuun dirqama kee jechuudha. Isa kana kan biraa future eligibilityidha. Future eligibilityin asuma fuula dura advance fuula dura tajaajilu jechuudha. Isa sadeen kana jechuudha. Kan fuula duraa kuni yoo akkaataa playlistii fayyadamuudhaaf inni kun haala kanaan green ta'ee inni kunis haala kanaan banaa ta'uu qaba. Akkasuma kan biraa ammoo kan lammaffaa kana kun inni murteessaan ammas isa kana jedhu dirqama jechuudha. Inni kun maaliif si gargaara? Viidiyoo hanga barbaadde kan gartee daqiiqaa 15 ol dheeraa maxxansuudhaa fi akkasuma gartee taabneela fuula irratti fotoolee godhamu kana hunda isaa godhachuudhaa fi haala kanaan yoo anabil tahee hin jiraatin siif hin dalagu jechuudha. Iddoo kanarratti tuuqee fakkeenyaaf xiqqashoo na harkisee maaltu jala kanarra jira? Verify your phone number ka jedhutu jira jechuudha. Yoo kana jechuun maalinni bakka kanarratti bilbila kee itti galchisiin jedha fakkeenyaaf bilbila kee itti galchiteetiin bilbila san irratti miseejii warri YouTube si ergu san fuutee koodii asitti galchita verify goote jechuudha. Kanaafuu viidiyoo daqiiqaa 15 ol dheeraa maxxansuudhaaf taabneela fuula irratti maxxanfamu gartee suuraa viidiyoo maxxanfamu kana godhuudhaaf liif seentee waraabuudhaaf sadeen kanaa fi
dirqama jechuudha. Isaa yeroo itti bantee wantoota amma jenne kanneen gootee xumurte iddoo seef jedhu kana tuquun dagatiin. Kabira jala kanarraa abloo diifuut ka jedhutu jira. Sadaffaa irra ka jiru kanarratti tuulamee ammas illee asirratti si taayitil fakkeenyaaf taayitilii yoo liifseensaa ta'u yeroo kamiyyuu ofii isaatii asirratti siif katabamu irratti galfatta. Taayitilii ma barbaade haa ta'u baga nagaan gara chaanala kiyyaa dhuftan jechuullee haa ta'u nu hordofaa. Oduulee guyyaa har'aa jetteellee fakkeenyaaf amma yoo barbaadde gabaasaalee har'aa waan fedhe katabi. Kuni descriptioniidha. Akka descriptionii isuma reefuu isin agarsiisan jechuudha. Isuma san asitti illee peesti goota. Yeroo hundaa viidiyoo kan kee jalatti kan ofii isaatii fi otomaatika siif galuu jechuudha. Kun dirqama miti ammoo yoo barbaadde yeroo viidiyoo maxxansitu san viidiyoo biraa keessatti isiniif waraabaa yeroo viidiyoo maxxansu mataa adada viidiyoo upload gootuunis tartiiba akkaataa itti maxxansan mataa isaa qaba jechuudha viidiyoo YouTube irratti yeroo biraa isiniif qopheessuu danda'a. Garuu isa kanallee yoo galfatte ni dandeessa si fayyada jechuudha. Kun ammoo viidiyoon kee fakkeenyaaf hanga wantoota adda addaa irratti godhattee fakkeenyaaf taabneela fuularra godhattee eega inni gartee koopiraayitiin isaa fattashamee YouTube irratti daqiiqaa 5-6 akkas eega inni turee achirratti ol bahee qophaa'ee booda paabliik godhatuudhaaf si gargaara waan ta'eef kanallee ka barbaadde ofeete viraayibeetii ofeete allistii godhattee haala saniin tursiistee boodarra ammoo paabliik irra goota. Garuu ammoo eega boodarra qopheessitee booda paabliik godhuun dirqama. Viidiyoon kee akka uummata bira mul'atu jechuudha. Ati waan ati barbaaddu uummata bira mul'atudha waan ta'eef jechuudha. Ka jalarraa kunis taagi. Kunillee chaanaloota haaraa fi isin gargaara. Taag adda addaa asirratti galfatta jechuudha. Wantoota chaanala keetiin wal simu sanniin adda addaa asirratti taag irratti godhuu qabdaa jechuudha. Feesikiin fuulota jirtu ammoo advaans siitingiidha. Advaans siitingii karee fuutiin wal adda jechuudha kunis. Asirratti yeroo gattuu inni amma kunis hedduu takka murteessaadha jechuudha. Kanas mee dhiisi ati amma laayisansii yuutuuba keetii fakkeenyaaf akka namni viidiyoo kan kee fayyadamuu hin dandeenye keessattuu yoo viidiyoo kan kee ta'e immoo nama ofii keetii viidiyoo kee of waraaboo taate akkanattuu ni beekamta. Fuulli keetuu ragaadha. Viidiyoon kee akkamitti akkatti maxxansite kun hundinuu ragaa jechuudha. Viidiyoo kee akka namni hin fuuneedhaaf si gargaara jechuudha. Kunis asirratti san poroosesa biraa qaba. Viidiyoo keetirraa akkamitti laayisansii fudhattee asitti akka galfattudha. Sunis sanaan hedduun fayyadamu. Garuu immoo barbaaddan yeroo biraa isiniif waraaba jechuudha. Kan lammataa ammoo kaatagooriidha. Asirratti dirqama kaatagoorii filachuun fakkeenyaaf kaatagoorii irratti gadi tuuteetiin amma kanneen keessaa ati kan barbaadde irra filatta. Muuziqaa jira. Home to style jira, gaming jira, filming animation jira, entertainment jira, education jira, comedy jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo education ka ta'u taate education filatta. Home to style yoo taate fakkeenyaaf home to style irratti filatta. Fakkeenyaaf nama home to style filadhee haa jennu. Kun ammoo captionii katabbiileen adda addaa irratti yoo godhamedha. Kunillee hedduu isin fayyadu televiziyoona moo kompiitara irratti mul'ata yoo katabbiilee garaagaraa qabate akka televiziyoona irratti mul'annee fi kanas meetii yeroodhaaf yoo dhiistellee homaatii akka kiyyatti garuu ammoo filachuu ni dandeessa. Kunis viidiyoo language jira. Kunis baay'ee tokko murteessaadha. Viidiyoon keessun afaan kam dubbataa eenyuun biraan siif kennaadha. Viidiyoo language kanarratti gadi tuuteetiin afaan isaa filachuun dirqama keeti jechuudha. Fakkeenyaaf amma as keessaa afaan Oromoo filadha. Afaan Oromootiin kan maxxansaa jiru waan ta'eef afaan Oromoo yeroo barbaaddan oodhaan barbaaddan Oromoo irratti filadha. Kajalaatis jechuudha taayitilii fi description languageedha. Title of language fakkeenyaaf title fi description language ati Ingiliishiin godhattullee caalmatti afaanuma keetii yoo ta'e fakkuno Oromoo ka jedhu as jira irratti galfatta jechuudha. Komanti kunis dirqama innis on tahuu qabaa jechuudha. Kabira ammoo asuma fuula duraan ka jiru ammoo moderation kanarratti komantiin kun kan akkamii asirratti yoo gattuu inni fakkeenyaaf asirratti yoo nangoote komantiin kamiyyuu akka hin daangoyne kan si arrabsullee kan si faarsullee kan si gorsullee kan si qeequllee hundinuu akka barraahudha. Kajalaa irratti yoo goote komantiin mara hamaa ta'e yookiin badaa arrabsoo jibba adda addaa qabu tokko tokko keessaa ni qabama bareeda si bira dhufa. Asirratti yoo kan sadaffaa kanarra ka godhatu taate ammoo komantiin jiddugaleessa jechuudha kan calalamee qulqullaa'ee si bira dhufaa jechuudha. Asirratti ammoo guutumattuu hooldi godhuudha. Komantii guutumattuu ifirraa balleessuu jechuudha. Kanaafuu yeroo hedduu yoo viidiyoo ama komantiin qulqulluun arrabsoo fi jibbaa hin qabne yoo barbaadde sadaffaa kana filatta. Kan lammaffaallee wayyaadha. Ka gubbaarra yoo goote ammoo hundinuu komantiin hunduu siif dhufa jechuudha. Kan inni siif barreessu. Komantiin ammoo wantoota agartee ati hojii irratti jajjabeessu keessaa isa tokko jechuudha. Kuni nama like si godhee fi nama agartee view viidiyoo kan keessa ilaalee akka achirratti mul'atuuf jechuudha. Kana irratti raayitii goota. Haala kanaan wantoota jijjiirte kanneen ammoo yeroo kamiyyuu jechuudha. Seef godhuun dagattu. Nama fakkeenyaaf kanneen jijjiire kanneen irratti seef godhaa jechuudha.
wantoota murteessoo barbaachisoo tahan kan isin fayyada jedheeti yaadu ammaaf isii kanaadha. Seetingiilee YouTube namoonni gartee dura YouTube hojjechaa jirtanis akkasuma gartee wantoota garagaraa kan update ta'uusii kanatti aanee ammoo tokko murteessaan kan namoota hedduu yeroo garagaraatitti rakkisu waa'ee YouTube AdSense karaa ittiin mallaqa irraa ittiin argatan AdSense rakkina godhate sirreessuu seetingiilee YouTube kana hunda isaatu wal duraa duubaan isiniifin qooda yeroo garagaraatitti waraabee isiniifin maxxansa jechuudha. Chaanaala kana subscribe godhu maamiltoota keessanisitti afeeruu waan isiniif fakkaate komanti jala barreessuu akkasuma qeeqni keessan gorsi keessas waan an dagadde waan an dogongore waan an balleesse komanti jala kaa'uun yeroo hundayyuu na jajjabeessa na tarkaanfachiisa waan ta'eef anis dubbisuu hin ifadhu isinis kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.